Sinifaa baay'atu hordoftoonni seenaa ta'uu nagaa waaqayyoo sinifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan nagaa kootii fayyaa keessanii warroonni amantaa hambiraalee assalaamu alaykum isiniin jedhee tanan jira egaa gaaffilee garagaraa seenanii sabaddee dhuftee egaa na barbaachaa akka turtan abdii guddaan qaba dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko si yaadee ture garuu immoo haala mijataa fi irra hin turre saniifan sin jalaa badee jirtu nagaa keessanii sinin jedha har'a sababiin badee fi sinif qabadhee dhufee tanan jira viidiyoo kana laayik sheer gochuun na jajjabeessaa isinin jedha kaleessallee gargaarsa keessanii nan bakka kana gahe har'allee gargaarsa keessan na barbaachisaa egaa wal jalaa babbannee turre dhugaa dubbachuu fi ji'oota baay'eedha jechaadha egaa namni tokko wal baree agas kana qixa addaan gaafa babbaduun aniyyuu hedduu si yaade garuu immoo homaa gochuu hin dandeenye haala rakkisaa keessa fi haala rakkina guddaa keessa waanan tureefu har'a immoo rakkinoota sanii egaa gaaffileeta namoota hedduudha jechaadha seenanii sabaddee keessattuu hiriyoota natti dhiyaataffaa warri gaafatanii jirtu jechaadha egaa seenan keessanii ji'oota afur darbaadha jechaadha dhugaa dubbachuuf YouTube irra ergan badee dura karaa laayivillee wal hordofaa turre hundumti keenya iyyuu namoota baay'eedhaan wal barree yaada wal jijjiirree bakka rakkannetti wal gargaarree bakka kanaan wal geenye jechaadha egaa sin jalaa baduu kootiif immoo dhiifama guddaa isiniin jedha dhugaa warroonni naa dhiphattanii maal taate seenanii eessa badde jettanii kallattii garagaraatiin ijoollee natti dhiyaatanillee gaafachaa turtan jechaadha jecha siniif hin qabu dhugaa waaqayyo jechaadha egaa anis immoo waa rakkadhu malee hin badu jechaadha namni nama baree gaafa badu waa rakkatu malee hin badu jechaadha anis immoo wauma rakkadhee waumatu na mudate egaa dhugaa dubbachuu fi wanta na mudate san immoo tokko tokkoon viidiyoo babbareeda siniifan hojjedha ijoollee keessattuu ijoolleen biyya harabaa har'a keenya beekna malee boru wanta ta'u hin beeknu jechaadha of eeggannoo guddaa godhachuu qabna egaa gaaffiloota kana rakkina irra ture sanii bal'inaan siniifan qooda sinillee wanta irraa barumsa siniif taa'e jedhee yaadu waan jiruuf jechaadha hamma hachi deebi'ee tanan jiraasin immoo laayikii naaf godhaay naammoo viidiyoo koo gadhumaatti daawwadhaay kabajaan isin gaafadhaa isiniin jedha kaleessa wal barree wal jalaa babbannee wal dagannee fuulli kunis haaraa miti egaa xiqqoo ishee nan uqqadhe miti regaayis xiqqoo nan uqqadhe malee seenaadhuma ishee akka dagattanii bira hin dabarree egaa haala mijataa keessa hin turre dhugaa dubbachuu fi biyya lafaa kanarraa guyyaa tokko gammachuu guyyaa tokko gadda jechaadha galata waaqayyoo har'a garuu gargaarsa waaqayyootiin dhaabannee har'a geenye jechaadha kun immoo fedha waaqayyooti malee miti isiniin jedha egaa wanti biyya lafaa kana irratti wanti hin dabarre tokko hin jiru jechaadha wanta ta'eef immoo waaqayyoon galateeffachuun barbaachisaadha egaa gaafa qorumsi tokko nutti dhufu maaliif nutti dhufa jennee waaqayyoon rakkisuun nurra hin jiraatu jechaadha maaliif jennaan waaqayyo gaafa qorumsa tokko nama jaalatu qoraa dhugaa ofirratti tan arge jechaadha maaliif jennaan abdii kuteen ture in darbe jedhee yaanne garuu har'a darbee fuula keessan dura dhaabadhaan jira wanti yeroo wanti ta'e nutti dhufu jechuudha waan darbuyyuu nutti fakkaatu jechuudha galata waaqayyo garuu wanti biyya lafaa kanarratti hin dabarre tokkollee hin jiru jechaadha yeroo sanitti immoo obsinee waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha jechaadha waaqayyo noo kadhatte wantumti hin dabarre tokkollee hin jiru ani ofii koo irratti arge jechaadha in darbas jedhee yaanne cinqatii yeroo sanii jechaadha in darballee jedhee yaanne osoon itti yaadin wanti sun na qunname wanta ta'eef in darbarree jedhee yaanne immoo obsi maal akka ta'e irraan baradhe jechaadha egaa viidiyoo waan ani ta'e immoo viidiyoo siniifan dalaga jechaadha sinillee wanta ani ta'e san irraa barattu jechuudhumaafani obsi gatii guddaa akka qabu isarrattan baree sinin jira obboloota koo egaa namoota baay'eedhaan karaa yuutuubii kanarratti wal barree hiriyoota taanee yaada wal jijjiirree waliin turre jechaadha garuu immoo har'a wal daddagannee jirra jechaadha egaa sinis
wal jalaa hin babbannu jechaadha. Egaa viidiyoo yeroo natti toletti isiniif qabadhee akkan dhufu abdiin qabaa. Akka isinis nan dagannee nan beeka. Egaa ijoolleen baay'ee na barbaachaa turtanii guddaa galatooma jecha isiniif hin qabu dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee jechuun gaafa rakkatti waan baay'ee nama tilmaamta jechaadha. Egaa ijoollonni tokko beeku garuu akkaataa haalli nani ittiin bade ijoolleen immoo xiqqoo walitti dhiyaannes akkasumas karaa yuutuubii wal dubbifnu wanti beekan tokkollee hin jiru. Egaa obboloota kooyi dhugaa dubbachuu fi har'a kunoo nama taanee dhaabannee deemna. Maaliif jennaan yoo obsitee wanti hin dabarre tokko hin jiru. Wal jalaa asbabbanne waan baay'ee ji'oota afur jechuun baay'eedha jechaadha. Egaa haala mijataa keessa hin turre sanufaama kan badee malee rakkoo an biraa jiraate miti obboloota kooyi. Haala mijataa sanirraa immoo gara kanaa dhumne isiniin jedha. Egaa fuulli isinitti akka hin jijjiiramne abdii guddaan qabaa xiqqoo fi jennee jirra. Innaa akka isin hin daganne immoo abdii guddaan qaba miti. Egaa dhugaa dubbachuuf hedduu tokko si yaadeet keessattuu ijoolleen karaa liivii wajjin taphannu jechaadha. Maatii taanee wal barsiifne gaafa bannu immoo adda adda babbannu immoo xiqqooma hin jira miti. Garuu immoo amma deebinee jirra. Saanachis immoo yoo fedha Waaqayyoo ta'e akka kaleessa sanitti deebinee taphachuu dandeenya isiniin jedha obboloota koo. Isinis immoo na jajjabeessa isiniin jedha. Viidiyoo koo kana laayikii godhaa amma dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Innaa egaa biyya Arabaa kanatti Arabni gaafa nutti tolu gaafa afaan nutti toltu bakka maatiidhuma keenya nutti fakkaata jechaadha. Egaa ijoolleen tokkollee hin beeku jechaadha. Haalan ijoolleen xiqqoo karaa WhatsApp guruuppii qabnu hin beektu jedhee yaada. Innaa ijoolleen tokko hin beeku jechaadha. Akkan jaranani bira jiru walitti buunee haala rakkoo guddaa keessa ture. Egaa viidiyoo booda irra jechaadha isiniif tartiiban jechaadha haala ture muluusaa isiniif qabadhe isinillee of eeggachuu akka godhattan abdii guddaan qaba. Isarraa viidiyoo sanirraa akka baratan abdii guddaan qaba. Maaliif jennaan har'a keenya beekna malee boruu keenya wanta ta'u tokkollee hin beeknu jechaadha. Biyya lafaa kanarratti hamma jiraannutti Waaqayyoon amanuu malee namni nama nama. Maaliif jennaan aniif jarri koo jechaadha guyyaa takka dhugaa rabbii waggoota hedduu wal bira turre qixaadha qottan ishee ilaala madaame koo jechaadha. Garuu guyyaa baqan jira miti haalli wal dhabe gaafa sitti jijjiirraman hin jirredha jechaadha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa akka gootan ijoollonni mana Arabaa keessaa bakka wanta kamiifiyyuu qophii ta'uu inna hojii keessan irratti eenyu ta'uu na bakka ishiin anaaf akka maleedha haadha kooti ishiin akkasin madaamiin koo akkasumatti minamina jennee odeessina jechaadha. Garuu anillee akkasan jechaa ture madaamiin koo akkasumatti jechaan ture. Garuu jaruma kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Har'a garuu erga darbee immoo namoonni baay'een irraa akka barataniif kana qabadhee dhufe. Egaa viidiyoo gara kanaan boodatti jechaadha waan ta'ellee tokkoon qabadhee isiniif dhufaa jecha. Amma sinuma yaadee tanaan dhufee amma namaan biqisanitti jedhee tanaan intalli kun eessa baddee eessa buutee seenaan maal taate maaltu ishee mudate warroonni jettanii ani nagaafooti galata Waaqayyoo. Akka Waaqayyoo fanarra dhaabadhee deema. Waaqayyoon galanni isaan badiin isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa dhugaa dubbachuuf haala rakkinaa keessa darbinee har'a dhaabannee Waaqayyoo galateeffachuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota kooyi. Innaa gara fuula duraatti immoo viidiyoo babbareeda isiniif qabadhee akkan dhufu waada isiniif gala. Ammasitti immoo jira jechuudha kan dhufee viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti nagaa turaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Egaa jira jechuudha akka nan daganne immoo abdiin qaba. Ijoolleen baay'een akkana gaggaafachaa turtan namoota natti dhiyaatan irraa dhaga'een ture. Innaa anis immoo si yaaduu dhiisee miti xiqqoo haala rakkinaarra waan tureef malee isiniin jedha baduu kootiif immoo dhiifama isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa. Like, share, godha subscribe immoo gochuun dagatina ishee maatii ta'a.